Akka biyyaatti oomisha laagaluu kan biyya keessaan bakka buusuu, oomisha dabaluun alergii guddisuu, carraa hojii uumuu fi sharafa alaa argamsiisuun galmoota damee qonnaan qabamee hojjetamaa jiru milkeessuu fi aadaan hojii jijjiiramuun oomishaaf oomishtummaa dabaluuf teekinooloojiitti gargaaramuun qonna ammayyeessuuf hojjetamaa jira. Kana dhugoomsuuf tarsiimoo waggaatti yeroo 3 sanaa ol oomishuu fi dandeessisu bocuun kilaasteraan hojjechuun qonna aadaarraa mekaanaayizeshiniin deeggaramuun hojii hojjetamaa jiruun bu'aa jajjabeessaa argamsiisuun eegalameera. Godina Buunoo Beddellee aanaa Daaboo Annaattis qonnaan bultoonni yeroo 2 fi isaa ol qotuun bu'aa gaarii argachaa kan jiran ta'uu himuun qonnaa gannaa bara kanaafis qophii gahaa taasisuun facaasaaf qophaa'uu dubbatu. Haalli qonnaa gaariidha. Sirna gaariitti deemaa jirra. Qonnaa gaariirra qotaa irra deemeffanneerra qophii sanyiirra jirra amma qotuudhaaf sanyii buusuudhaaf. Akka durii sangaadhaan qonnee sangaatti deebisnu miti. Tiraakteraan qonnaa tiraakteera kana ammoo gizee qonnee sanyii immoo riijiidha kan bo'ii itti baasnee dhaabbanne. Kilaasteraan qamadii qonnee gashine amma immoo qophii boqqollootti jirra. Boqqolloo kilaasteraan duruma qonna waan ta'eef isatti jirra ammoo lafa qophii qulqulleessaa jirra facaasuudhaaf. Qonna mala aadaatiin qotuun dadhabbii malee bu'aa yaadamuu argamsiisaa kan hin turre ta'uu kan yaadachiisan qonnaan bultoonni kunneen haala mijataa mootummaa mijeesseef itti fayyadamuun tiraaktera bitachuu danda'us kaasu. 2014 kanneen tiraaktera kana 138 kanneen bitadhe heddeetti jijjiirama guddaan qaba. Gara fuuldurattis immoo karoorumaan qaba. Karooraan hin qaba jedhu nan qotaa qonnaadha karooraan hin qabu. Gala isaati jijjiirama jira. Baay'ee jijjiirama jira. Namni qosannoodhaan baankiidhaan wal beekee jira. Parsantii 30 qusannee sanaan booda tiraaktera akka fudhannu taasise mootummaan. Qusannoo sanarraan tiraakterii fudhanneetu amma qonna jijjiiramaa argannee ittiin qotachaa jirra. Durii sangaadhaan qonna yeroo sangaadhaan qotetti dadhabbii baay'ee qaba. Inni kun immoo baasiyyuu nadaajiidhaaf zayitiidhaaf waan garaagaraa haa qabaatu malee baay'ee fardaaloo baay'ee nu gargaara. Innaa kanaaf amma namni sangaadhuma gara gurguree gara tiraakterii kiraayis fuudhee walirraas tokko wanti godhatee kiraayii godhatee qochisiisutti galaa jira. Godinichatti bara kana lafa hektaara 400 misoomsuun oomisha kuntaala miiliyoona 17 ol argachuuf karoorfamee aanaalee godinichaa hunda keessatti qophiin qonna gannaa eegaleera jedhan itti gaafatamaan waajjira qonnaa godina Buunoo Beddellee obbo Geetahuun Guuttataa. Qonnaa gannaa kana wajjin ol qabatee hektaara 400 ol kan ta'u hin qonna jennee karoorfannee jirra. Kana keessaa boqqolloon naannoo hektaara 70 oliiti. Ruuziin akka kana lafa bal'aawwis akka godina keenyaatti oomishaaleen gurguddoon akkan isheetii fi mootummaatti qabamanii jiran karoora kanaan qabannee qophii maasii aanaaleen qonna gannaatiin kavargoon hundi isaanii qophii maasii haala gaariidhaan jalqabanii jiru. Qonna gannaa bara oomishaa 2017 fi 2018tiin lafa hektaara miiliyoona 10.8 ol misoomsuun oomisha kuntaala miiliyoona 300 fi miiliyoona 56 ol argachuuf qophiin lafaa fi facaasaan eegalamuu kan himan hoogganaa itti aanaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Bariisoo Fayyisaa hojii qonnaa mekaanaayizeshiniin deeggaruun xiyyeeffannoon hojjetamaa jira jedhani. Yeroo ammaa kan keessa jiru tokko dhiyeessii callaa guddistuu keenyatti kan hojjechaa jirru xaa'oon sanyiin karaa wal fakkaatuun baay'ee socho'aa jira. Iddoon immoo facaasan dursuratti facaasarratti hojjechaa jirra. Iddoo kan qophii lafaa godhaa jirra waan ta'eef dhibbeentan 50 ol kan ta'u lafti qophaa'ee jira jechaadha. Yeroo ammaa roobni gannaa yeroo ammaa kana guutuu Oromiyaa irratti tamsaasni isaa baay'ee gaariidha. Isa hordofnee dhiyeessii keenya baay'ee cimsee duuba bu'aa. Qophii lafaa keenya immoo bakka baay'eetti mekaanaayizd ta'uu danda'udha qabanneetti dhiyeessii tiraakteroota irratti waan hojjechaa turreef lafa qopheessaa jirra.